لايفي ناتي لايفي لايف تمو لايف جرو يمو الدباسة نو ميتشيو لايفي جاني زمي فيسبوك الرار كيبلو يسو متان رانا ركوبيري بدل ايه لايف ايه هم دافتا تشو هم دافتا انا هو بليس خي انا هو بليس خي كم نغوسا كاما يسجبا لا لا نسيبه خنكي عبدي اقرر يعمل نسيبه خنكي عبدي نين يركت لايف ارقد هاي مالي قال لايف ركتي شنو كم نورادي سيجين ابديس فيديو كان توريفو انفورميشن تكون اخنتي اسانتي دنا انجته ابو دورك قال مانو اسانتي تم اني نقطه هاي دي فما جاتو تني مسترخينيان باسين ساعتي على كل حال لايف نات هاتي زمي كم تشرايك اسانتي كم زلا نو لايف ناتي انا فين بيهونا سانتي يملاس ولا متارو نما جنب باس زمانو نما جنب باس مالي ابو بوكون تيتون ما تحت غرو زمي ها ولا مسجد بيت تملسالك አይደል ነገር አብዲ ቃልቱ ዲቪ فيت عبد الشوق ان شاء الله تو دندا فانا كم تقول مرمانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبليس خي كنت تعال ميديا عبدي رام مرمانا كت عبدي انا كزت توتون دواف موكمي عبدي خينيان عبد موغدا لما تبي دور ريكارد تادي عبدين اللي مشام بربك خوفو بابلو ده فتمك كمان كبا برمجة so kama kabati ko bonam sadi butu sanu fata tan woji ko fokasi fa nama dalanuti أحسبت إنه تسمع ما فنا برشة. مالي بيت بوتان تبا يو بوتان تبا تريك بخاية مالي بيت. مال دياسبورا فريش نكسي. هقول دربي يا زمان كوثا ما بدير راكب دي كانت دياسبورا نكسي ونك أكمل أكنت أبدي مال بليز. أنا لا يشي لا يبدأ تخنا قافة دياسبورا نكسي عندك إيش أنت في يلا؟ No, hai tuton dawafi tibite. No, refu tuton dawafi tamade bite diaspora fresh akasi malakasi abdi. Furu fede khalas argidem zama akitaso zame. Furu fede khalas. Efera tanzania tibunu ta rumasa. Muchagu yala malape. Muchagu yala mlas kubaki tene gudatan. Hai. Ansanim ba no khanam ba na male khaono photo anti ko dage tawo. Alex dai acho ilal. كنتيبة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله زمانه أنسبرن أمني أنشالتون ملالين. أكسبت لو أنت الأمان. شالتو أمان. ما قال لي لبو دابر. ما شاء الله. عملني كبدي. بدل لك كل لما أقول قلتو no لا أكيد فلوك أتيكو ينين فرسا isin sila namni ganda ofii naman waan ma ciise jirtan fakkeessine haa tu marre malga sa fana kamasan abajja fi god no namni ganda ofii naman kabaju naman guddisu nama jajuun beektu rakkoo na bar Nootni akka asaaneessituu tun hammam takka kan si faarse reefu caaltu. Yoom na faarsite. Reefu laayivii gestii keetii irratti hammam takka si faarse. Faarsuun turre booda la faarsuu turte. Hamzaa keenya hammam takkaan faarsuu ture. Hamzaan na faarse. Ati yeroo hunda ani wanta nirraa dinqisiifadhu keessa alaalle zamaanoo. Yeroo hunda osoo ati akka kana arrabatti xaragattu guyyaa tokko sii kabajaadhaan itti haasa'u takka dhageenyeen deebiin otoo ati asii gadi shamaxxattu kabajaan si bira teessee si. Barrakkoon tanaa bara Alex tanaa bara akki waatti faamu. Anuma qofaan kun faarsuu jira. Akkanuma kabajaan dhaggeeffatu qabdi. Waan nuti waamee dhaggeeffneef dhaggeeffatu qabdi. Maal fa'a?
waan meeqarra hunneef maal fa'a kan qabne hunda wajji manaa sonnu ishiin bishaantu afaan nu jira jette qurxummii islaamaa hedduu Maalin dubbanna. qabne nam zamaano. maal dhabde maal ilaaltee dhabde ni qabda. Maal? Maali? maali wanni sun Ni qabda waa hundaa. maaliin dhabe jiin caaltu alaamanni kiyya guutu. Maalin dab? Homaan dhabne. Waan takka dabne alhamdulillahi rabbil alamin. hin qabdu jettee waan Deebiti gisee kaa irra dhaqan. no Soofa sirriitti qaatisan seete. hin qabdu jettee wanti shakkitoo jiraatte immoo Istanbaak. akka ilma dhiiraatti bira geessee mirkaneeffachuudha alaalatti ni qabdaa hin qabduun hin jiru dhiira ta'e Inni nu isaa waggaa Ano Alex muuxannoo qabaadhuu siin jaaman. Gorsaa jaabaati bara. Keessa beeytoota beeyta. no ilmoon durbaa takka haaltuun nama safuu eeggattu amala qabeettii safeeffattuu akka taate osoo beektuu asirra teessee waa hunda akkasiin sittaasoftu barbaaddees laa hin godhin caaltu abbaan fedhe siyaatu no abbaan fedhe siyaatuffatu abbaan Wallahi fedhe caaltu. siyaasa Wallahi caaltu Alex hedduu si farsi. Wallahi wallahi. zamaanoo ni naaf taafaaruu isattillee Afeeri guyyaa tokko afeeri guyyaa tokko. ni nafeera afeeruu miti akka gaariitti nafeera sanu. Waan ani hin qabdu jee akka maqaa si balleessu kana haalaalu. Dr. Biiftuu ahlan. Tanzaaniyaa ganda keenyaa san jalan nagarte. Mal. Amma Alex Aboo hulaatti Alex. rabbiin akka koofiyyaa Alex. guddaa nutti hin cuqqaale. Alex bakka teessan irra nuti warri dargaggeessii dardarummaadhaan beekamu bulchiidhaaf haadha manaa laallachaa jirra. Bakka teessan irra nu haagoo jenneetiiti informeeshina tokko tokko gaafachuu jirra. Mee waan kanaati irratti nu deebise. mageessan inshaallah Ni sodaatte kophaa fuudhu. Jechuun ni beektaa zammee gisee dardarummaa qabnu kana nutis akkuma shamarraniitiin sodaanna. Waliif fuudhaasiif yaabdeen. Inni ani amma laa na dhageessanii Qoy miciyyoon tun Jalfadhilo. abdeedhaan koo maalii qabdi atiif abdee waliif waa soo fuudhaan. namatti Maatii koo. Okay, mee Alex itti fufi abee. koy jaalfadiloo ni fi eenyu zamaanoo jaalfadiloo Yes. na dhagaa kaasa Si dhagaa arraan dhufee mana keessan No, si dhaga'u jirra abee. Bro. kan hin dhufeef immoo anamma soofee kan ganna darbaa dana kutaa malee an caaltuu argeetiin dhufee waan an dhufeef fixadhoo kutaka sammuu waan fixadhu hinde Kana jechuun barbaada caaltuun gisee biraa geestii ni beektu. Caaltuun geestii. Okay, yemee zamaanuu ati itti fufi zamaanuu maal fixatamee. jaanaa fixatu isaanii. ittiin fufin Okay. Zamaan. Baafattee. gaarsatu funaa namaa manaasni yeroo dhannu rakkinatu haasa'ama mana bakka tokko bashannan intarteementii godha waanuma nama bashannansiisu nama bohaarsutti jijjiirame dhuftanii asitti rakkina keenya rakkina haadha manaa rakkina birrii rakkina dhukkubaa minaamin naasee eessa dhaynee bashannanu nuti eessa dhaynee yaada keenya fudhannu maali rakkinni kun qe'ee oromootiin dhumu Fixadhu dhugaa keessa. fixadhu Kana yoo taate haa fixatu fixadhu. Fixadhu. እና caaltuu jechuun ijoollee bahaa oromiyaa keessaa jechuudha shamarran keessaa keessumaa Hin caalu. gubadhu gaa
Ni beektaa shamarran ba'a Oromiyaa baay'een jira Harargee keessa jiraadheef hin beekaa. Wajji jiraadhee wajji nyaadheef hin beekaa. Ogguu miira keessa galan ogguu aaran waan isaan jedhan akkaataa isaan itti nama arrabsan ni beektaami jecha isaan fayyadaman. Gafat qamaashii. Ni beekna gaasan walumaan beekna asirratti hin dubbannu. Guyyaa takka caaltuu ramee jecha hin taane tokko dhagayeera dhiifinatti. Ati yoon dhageen anaas. Jetteetti taanaan duuti natti amurteeffamu. Isii dhiirri zamaanuun takkaa isaa akkas jiruuf itti duuti natti amurteeffamu. An kudhan siifin fida kan zamaanuu. Okkee fidime. Kamal ka zamaanuu kamitti kudhan fidde. Gabra. Wallahi miidiyaa hawaasaa kanarraa an nama jaaladhu. Malee zamaanuu biraati jira afaan buukii gootee usitaan. Laa kun abbaa gaarii jirti Alex. An faarfame jettee akka jibdaati. Ati nama shamarran. Faarfame jettee an takkaa namarran. Obboleettii kee haadha kee kan taatu dubartoota asirratti baaftee kan arbi jerkaanii kan jedhuun si miti. Sun faaruu keenya. Warma dhugaati. Harmaa fi arraba maal torbi ture. Sun dhugumaa bar. Agartee egaa jechuma akkanaallee afaan caaltu jira. Mucaa kun gitee waa fudhate dhalaa itti bareechee dhiira jibbisiisa. Maal si goone? Maal si godhe? Ani caaltuu wannan irraa jaaladhu wannan yeroo hundatti hin faarsu amalasee ilaalchasee kabajasee safuu. Warran fuudhinti giraami taphni taaf. Nagaan hin jirare wajjin hin jira wayin barbaadachuu jira ala. Ati nu jiraatu caaltuu amala kana sirraan fudhatini. Zamaanuun akkanatti itti fufnaan irraa fudhata abshirni hin deessa miila afran hin deessa. Maal qabda maal sirraa furan? Akkuma asii baateen biloo godhu. Maal danda'ee fudhataa miti kun maal sirraa fudhata? Amma akka ammatti akka taasoo kana jecha keessumaan hangan takka haasa'uu danda'e. Innaa waa'ee caaltuu wantoota hafan baay'ee sittiin himaan. Maal faata fedhiiroo? Hedduudha. Wallaahi gaariin isii bareedinni isii miidhaginni isii